በእኛ መንፈስ ኢትዮጵያ ወደፊት እየተሻገረች ነው። kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroonni addunyaa irratti argamtan akkasumas warroonni biyya keessa biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo kabajaa kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa guubsanii jedhan akkasumas asumaanii obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa Hamzaa Jaalalaa Tuubii baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise. Baga rabbiin dadhabbii firii keetii si argisiise siin jechuu jaaladha. Ilmi namaa tokko ni hojjeta. Ilmi namaa tokko waan tokko haga hojjetee haga xaariin asitti guyyaa firii dadhabbii ofii argu ni gammada. Kanaafuu baga rabbi si gammachiise. Baga rabbiin immoo yoo dadhabbii keessi lakkaa'isiin jira. Baga gammaddee koongiraa siin jedheen jira obboleessa koo qaalii fi gaarii nama. Ammallee gammachuun kee gammachuu fi tapha usiif haa ta'u gammachuu bara jireenyaa kee guutuu gammaddee jiraattu siif haa godhu kan asitti dhaabatu osoo hin taane hanga jireenya kee guutuu kan gammaddu siif haa taasisu rabbi guddaanis siin jedha. Inna jabaadhu. Ammas immoo yuutuun ni jalqabde malee hin xumurre waa hedduutu si hafe waa hedduutu duuba kee jira. Jabaadhu siin jedha obboleessa koo qaalii nutis si faana jirra siin jechuun jaaladha. Hundumti keessan immoo yuutuu obboleessi keenya kun inni jammare malee hin xumurre waan ta'eef waliin haa dhaabannu harka walaa qabannu yoomiyyuu nuti Oromoon nama tokko. Jabaadhaa jajjabeessaa warroonni immoo yuutuu isa faana dadhabdanii sa'aatii guutuudhaan immoo yuutuu viidiyoo isaa taphachiisuudhaan waa hedduu warroonni bira dhaabattan walumaa galatti hundi keessanuu galatoomaa galataas sinii malaa siniin jechuu barbaade tananii hordoftoonni Hamzaa hundi keessanuu galatooma kuuwwan keessanis hundumti keessanuu ilmaan Oromoo warra taatan hundi keessanuu galatooma siniin jechuu barbaada. Inna obboleessa keenya jabaadhu siin jedha. Koongiraa baga gammaddee baga rabbi si gammachiise siin jedha. Bu'aa bayii hedduu qabaa hojiin kun keessaaf immoo yoo haala nuti jiru kan wajjin haala jireenya biyya namaa kan wajjin. Hamzaa Jaalalaatu nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hundi keessanuu akkam jirtu ani nagaa kiyya galataa waaqayyo isinillee akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qabaa isiniin jechaa warreen musliimaa Ramadaan Kariimii Ramadaan qixxee geessanii jirtu rabbitti isin haa qaqqabsiisu isiniin jedha. Hordoftoota Hamzaa Jaalalaa warreen hin beekneef ani Hinaantuubiin jedhama. Hinaantuubii eessa baatee har'a mana kiyyaa dhufte nan ari'in bicha Hamzaa akka nan ariine ana ariitaa jedhee tanna shakka sodaadha maaliif turuu kiyyaaf dhiifama. Baga gammaddee baga xaarii kee dadhabbii kee argatte siin jedha. Namni tokko yoo waan dadhabe tokko waan itti dadhabee itti xaaree tokko yoo argate baay'ee namatti tola. Nama gammachiisa jechuudha. Wanti akka isaa nama gammachiisu hin jiru waan xaaraa yoo argatan jechuudha. Maaliif dadhabdee waan kana bira geesse waan ta'eef yoo dhabde si mara yoo argatte hin gammaddaa jechuudha. Yoo dhabde hin aarta hamma tokko hin aarta garuu dhiisuun kee hin oolu. Hummoo xaariin keessi milkaa'e
baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Daran nama gammachiisa. Bakka gammaddee gammachuun kee gammachuu kiyyaa akkasuma bakka gammaddee siin jedha Hamzaa Jaalalaa. Asumaan siinis Ramadaan Kariim siin jechuun barbaada. Hundi keessanuu hordoftoota Hamzaa Jaalalaa guddaa tokko galatoomaa eebbifamaa siin jechuun jaaladha. Maaliif Hamzaani kophaa isaa sa'aatii guuttatee sabiskiraabii guuttatee as ga'e osoo hin taane gargaartanii gargaarreetti hundi keenya wal taanee guddannee as keenya waan ta'eef borus iftaanis har'as waliin haa jabaannu, harka wal qabannee walii yaa guddannu, viidiyoo walii yaa daawwannu yeroo nuti toletti isiniin jechuun jaaladha. Hamzichoo baga gammaddee irra deebuudhaan baga gammaddee baay'ee tokko gammadee jira. Ammallee kana caala hojjettee waan gaarii waan boru saba kee gargaartu akka irratti hojjettu gara fuulduraattillee ammallee abdii guddaa sirraa qaba. Jabaadhu siin jedha. Jabaadhu irratti hojjedhu. Hundi keenya wal jajjabeessinu wal malee homaa hin qabnu. Kanaafuu jabaadhu irratti hojjedhu. Hundi keenya yoo wal jajjabeessine yoo wal guddisne waliin guddanna. Yookaaniif immoo wanti nu guddisu hin jiru numatu wal